Reediyoo Warra Wangeelaati. Reediyoon Warra Wangeelaa tokkummaa Waldoota Oromoo Warra Wangeelaa Awurooppaatiin qophaa'e torbanitti si'a tokko guyyaa Sanbadduraa dhaggeeffattoota biyyootii gaanfa Afrikaaf naannoo isaatiif akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 15,515 yookaanis meetir baandii 19 irratti dhaggeeffattoota kibbaaf giddugaleessa Awurooppaatiif immoo akka lakkoofsa sa'aatii giddugaleessa Awurooppaatti galgala sa'aatii 21 hamma sa'aatii 21:00tti dambalii giddugaleessaa kiilooheerzii 1,355 irratti kan isin qaqqabu tamsaasa Wangeelaati. Kun Reediyoo Warra Wangeelaati. ከኦሮሞ ጋር ብዙ ግንኙነት ነበር። ቅድመ አያቴ ከኦኔሲሞስ ነሲብ ጋር አብረው የወንጌላዊ ቤተክርስቲያን የተከሉ ናቸው። ሁለቱም ኦኔሲሞስ ባርነት ተሽጦ በመጽዋ በኩል ወደ ውጭ ሀገር ሲሄድ ሙንዚንገር የሚባለው ገዢ የኤርትራ ቱርኪ ገዢ ገዝቶ አስቀርቶ ለወንጌላውያን ሰጣቸው። ወንጌላውያንቹ እነሱ በቋንቋቸው ለማስተማር ስለፈለጉ ኦኔሲሞስ ነሲብ ተገዝቶ ለነሱ ይሰጣቸዋል፣ ያስተምሩታል። የሥራ ጓደኛቸው ሆነ ለአያቴ ስለ ኦኔሲሞስ ብዙ ነገር አውርተውኛል በልጅነቴ ገና ልጅ ሆኜ። በዚህ ምክንያት ይሁሉ አሳቢ ውስጥ አለ። ምንድነው የምታረገው የኤርትራን ጥናት ካላደረግ ሲሉኝ የኦሮሞ ነው ያሰብኩት። በዚያ ምክንያት ወደ ኦሮሞ ጥናት ለመግባት ቻልኩ። የሁለቱ ፍቅር ነው መሰረት። ኦሮሞ ወሊን ወለተ ዱፌኛ ባየን ቀበን ቱሬ አባብሊን ኮ ኦኔሲሞስ ነሲብ ወጅን ወልዳ ወረ ወንጌላ ነማ ዳባኒዳ ኦኔሲሞስ ገርበቴ ጉርጉረሜ መሰዋት ሙዘንግር ከን ጀደሞ ነምኒ ቱርኪ ቶኮ ሰቢቴቱ ሆጅቴቱ ወንጌላቺ ቱረኒፍት ከን ጀሪሱን ኦኔሲሞሲን አፋንሳኒ በርሲሰን ኢንስ ሆጂ ሳን ሆጀተን keessatti hidhata isaanii ta'e. Egaa abaabiliin koo waa'ee Onesmus waan baay'ee na taphachiisaniiru yeroo ijoollummaa kooti. Kanarraa kan ka'e egaa waa'ee Eritraa qorannaa gaggeessuu ergan hin dandeenye waa'ee Oromoo qorachuufan murteeffadhe. Hayyuu seenaa Profeesar Asmaroom Laggasaa lammii Eritraa ta'anii atu jiranii waa'ee saba Oromoo qorachuudhaaf kan isaan kakaase seenaa Onesmus dhaga'uu isaanii ta'uusaa yeroo dubbatan. Sagantaa keenya irraa keessatti waa'ee Onesmus Nesib kan ilaallatu qophii tokko qabna. Guyyaan har'aa Sanbadduraa Waxbajjii 20 bara 2015 harka fuunee attam jirtu jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya raadiyoon Warra Wangeelaa sagantaa ishee har'aa qabattee kunoo dhiyaatteetti. Sagantaa keenya har'aa keessatti aadaa siyaasaaf eenyummaan walitti dhufeenyanni amantii wangeelaa wajjin qabu ilaalchise luba Dr. Dabalaa Birrii waliin maree torbee jalqabnee har'as itti fufna. Akka kalaandera waldaa Lutraanii Amerikaatti guyyaa borii jechuunis Waxibajjii21 guyyaa Onesmus jedhamuudhaan beekama. Waldoota garagaraa keessatti waa'een Onesmus Nesib guyyaan itti yaadatamudha. Onesmus bara dukkanaa'aa sana keessaa ofii walababee saba isaafis ifa walabummaa nama ibse ture. Onesmus Nesib maqaan isaa ijoollummaa Hiikaa Awajii teellan ammoo Abbaa Gamachis jedhamuudhaan maqaa garagaraatiin kan beekamu nama ijoollummaatti garbummaatti darbaa dabarsa si'a 8 gurgurame saglaffaatti walababeedha. Erga walababee booda jalqaba Masawwaatti isa booda immoo biyya Swiidiniitti barumsa wangeelaaf afaanota garagaraa erga baratee booda gara biyya isaatiif saba isaatiitti deebi'uudhaan Macaafa Qulqulluu gara Afaan Oromootti hiikeetu bara 1899tti biyya Switzerland ganda Krishonaa jedhamtutti maxxansiisee nama baasedha. Kana malees macaafota biroo Afaan Oromootiin barreessee maxxansiiseera. Itti fufees aarsaa guddaa baasuudhaan biyya Oromoo keessa seenee ari'atamaaf gidiraatti dhufe hundumaa danda'uudhaan saba isaa gidduutti hojii wangeelaatu hojjetu
Waxibajjii21 bara 1931 waggaa 84 borii jechuudha gara gooftaa isaatiitti sassabameera. Hojii Onesmus hojjeteef seenaan keessa darbee yeroo biraa bal'inaan qabannee kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Har'aaf garuu bara 1875 keessa erga muuzangariin bitamee walaba ba'ee waggaa 5 booda xalayaan achuma masawwaa taa'ee harka isaatiin barreesse isinii seenessina. Seenaa kanarraati haala akkamii keessa Onesmus darbee akka achi ga'e hubachuu hin danda'ama. Seenaa kana Macaafa Abbaa Gamachis jedhu kan lubida Tasgaraa Hirpoo bara 1999tti barreessan keessaati kan argannedha. Egaa hanga xumura sagantaa keenyaatti akka obsaan waliin turtan kanan isin affeeruu qopheessaa reediyoo Warra Wangeelaa ana Roobsa Makkooti. Amma seenaa bara mucummaa kootiin isinitti hima. Akaakayyuun koof sanyiin koo hundinuu bushaayeef saawwan horsiisaa turani. Booddee garuu namootni keenya qottootaaf naggaadota ta'ani. Abbaan koo immoo horii horsiisuuf waate. Bara abbaan koo du'ee an mucaa xinnoon ture. Haati koo yeroo sana baay'ee boossee gadditeef. Amma abbaan manaan koo na duraa du'e. Namni na gargaaru tokkollee hin jiru. Ijoolleen koo xixinnoodha. Diinni dhufee qabatee garba isaan godhata jetteetu boosse. Kanarratti firootni ishee dhufanii ishee jajjabeessan. Ijoollee kee si guddisuu si gargaarra jedhaniin. Kana booda isheen jajjabaattee kaatee ijoollee isheef obboloota ishee waliin saawwan ishee yaafattee tikadhatte. Iddoo tikaa sana ji'a 3 erga turtee booddee bonniin dhufe. Margisiin goge. Kanaaf iddoo marga argamu barbaadnee achi dhaqne. Yeroo xiqqoo booddee achiis waan margi gogeef achii kaanee adeemsa guyyaa 4 kan ta'u adeemneetu iddoo onaa namni keessa hin jirre tokko geenye. Iddoo kana horii keenyaaf marga danuu arganne. Bara sana an mucaa xinnoo mucaa waggaa 4 ture. Yeroo hundumaa lafa haati koo dhaqxu anis ishee wajjiniinan dhaqa malee biraan hafun ture. An baay'ee waan an ishee jaalladhuuf isheetti gargar ba'uu tokkollee hin jaalladhuun ture. Iddoo buufata keenyaa sana guyyaa 7 nagaatti erga teenyee booddee guyyaa 8ffaatti jarreen tokko karaa sana darbuuf dhufan. Jarreen kun diinni dhufee ijoollee qabatee akkasumas saawwan keenya booji'ee adeemuuf qophaa'aa akka jiru nutti himani. Kana yeroo dhageenye nuyi ariitiidhaan horii keenya uffannee jalaa baqanne. Borumtaasaa laga tokko ceenee diinni yommuu dhufu fagootti argina seenee achi buufanne. Yeroo xiqqoo achi erga boqonnee booddee diinni si'achi waan hin dhufne nutti fakkaatee deebinee lagicha isa ceenee horii keenya marga deechisuutti kaane. Otuu nuyi achi jirru diinni battala akkuma bokkaan waaqarraatii gadi bu'u nurra ba'e. Duraan dursee warra mi'a waraanaa qabatan billaadhaan ajjeese. Kana booddee immoo dubartootaaf ijoollotatti darbe. Obboleessa koo qabatanii itti aansanii immoo obboleettii koo erga qabatanii anatti darban. Ani immoos haadha koo harka qabadheen dhaabbadheen ture. Isaan keessaa inni tokko fiigaa dhufe harka koo qabeetu ofitti na harkise. Haati koo garuu jabeessitee harka koo qabde lakki mucaa koo gad hin dhiisu jette. Namichi kana yommuu dhagee billaasaa lukkifatee yoo ati gad hin dhiiftu ta'e isin lamaanuu nan ajjeesa jedhe. Haati koo dubbiin kun akka tammaate yommuu hubatte harka koo gadi dhiifte. Duusaarra garbicha ta'ee jiraachuusaa wayya jette. Amma seenaa kana yemmuun isinitti himu wanti yeroo sana nurratti ta'e sun abjuu natti fakkaata.
Yemmuu isaan haadha kootti gargar na baasanii na fudhatanii sokkan. Wayyoo yaa haadha koo, ansi achi deebi'ee sin argu jedheen boo'e. Namichi na fudhatee adeemu sun isan akkas jedhee boo'e yemmuu dhaga'e afaan koo keessa na rukuteetu hin boo'in naan jedhe. Hamma mana isaa bira geenyutti si'a danuu na rukute. Yemmuu mana isaa geenyetti haati manaa isaa fi ijoolleensaa garbicha waan argataniif guddaa gammadan. Gaafuman achi ga'e sana hojii naaf kennan. Gaafasii jalqabeen nama hundumaaf garbicha ta'e. Namichi waan tokko na ajajaa, haati manaa isaa kan biraa na ajajji, ijoolleensaas na ajaju. Eenyuuf akkan dura abboomamu wallaalee na rakkadhe. Kanuma irratti iyyuu garboonni isaanii warra na dura mana sana galanis na ajajuutti ka'an. Hangaruu haadha koo waan arguu dhabeef nan gadde, nan boo'es. Kanuma keessaa immoo hamma naaf naa danda'ame hojjechuun dhiifne. Yemmuu haadha koo yaadu aarii irraa kan ka'e nyaachuuf dhuguullee hin danda'u. Gooftaan koo kanama yemmuu arge ammas haadha isaa yaaduutti ka'e. Akka inni nu jalaatii hin bannetti qorichatti goona jedhe. Kana booddee balbala natti cufanii guyyaa 3 manatti na hidhan. Ani garuu halkaniif guyyaa utuu walirraa hin kutiin boo'ee maraadhe. Isaan kana yemmuu argan maaliif boossa jedhanii na reeban. Utuman akkasitti gadduuf dhiphachuutti jiru gaaf tokko haati koo na barbaachuutti akka jirtu nan dhaga'e. Warri manaa garuu yemmuu isheen na barbaaduu dhuftu nagaallee akkan isheen gaafannetti akkan ishee wajjin hin haasofnes na qixaaxatan. Yeroo sana waan isaan sodaadheef wanta isaan na abbooman hundumaa nan fudhadhe. Yemmuu haati koo dhufte garuu wanta isaan abdachiise sana hundumaa nan irraanfadhe. Ishee duukaa gara mana keenyaa na deebisu jedheen itti fiigee ishee hammadhe. Haati koo borumtaasaa gara mana isheetiitti deebi'uuf atuun ka'in gooftaa kootiin mucaa koo ofiif hambifattamoo dabarsitee nama biraatti gurguratta jettee gaafatte. Inni garuu na gurgurachuu akka fedhu isheetti hime. Isheen kana yemmuu dhageesse gammaddeetu gatiin ofii isaatii muru kennitee na oolfachuu akka barbaaddu itti himte. Na dhungattee nagaas natti dhaamtee ariitiidhaan horicha qopheessuudhaaf sokkite. Ishee duukaa galuu waan an dhawwameef baay'een boo'e. Haati koo yemmuu dhufte akka isaan na qixaaxatanitti abboomamuu waan an dadhabeef guddaan gadde. Isa an isaaniif abboomamuu dide sanaaf isaan immoo isa durii caalaa jabeessanii na reeban. Isaan jalaa gara haadha kootiitti akkan hin banneef gara iddoo biraatti na geessanii nama tokkotti na gurguratan. Karaa irratti atoo haati kun nuuf eessatti na geessitu jedhee yemmuu gaafadhe isaan immoo ammumayyuu gara haadha keetiitti si geessaa jirra naan jedhan. Ani immoo kana dhagee guddaa gammadeen isaan duukaa deeme. Karaa biraarra bu'anii yeroo isaan sokkan yemmuun arge garuu humni na bu'e. Adeemus nan dadhabe. Si'a tokko na baatan yeroo kaan immoo nyaata beessanaaf kennanii ittiin na sossoban. Akkasitti atuu adeemnuu mandara tokko bira geenye. Yemmuu achi geenye namicha tokkotti na kennanii. Hamma nuyi deebinee dhufnutti calluma jedhiitii as turi jedhanii na abbooman. Egaanis calluma jedheen taa'e. Yeroo dheeraa ergan taa'ee eegee booddee gooftaan koo yoom deebi'ee dhufaa jedheen gaafadhe. Isaan immoo deebisanii lakkii jarreen kee sun asin deebi'anii ati amma kan keenya nuyi farda tokkoon si bitanneerra naan jedhani. Kana yemmuun dhagee akkuma koo durii gadduuttan ka'e. Kana booddee attamitti akkan isaan jalaa badus karaa qopheeffachuun jalqabe. Gaaf tokko ganama isaan gara hojiitti na ergan. Ani immoo dhokadheen badee jalaa sokke. Otuun fiigee mandara namni keessa jiru bira hin ga'in aduu natti dhiite. Halkan dukkana waan tureef bineensa nan sodaadhe. Naasuun na qabatte. Yoon gara manaatti deebi'e jarri waan na reebaniif gara manaatti deebi'uus hin barbaanne. Garan itti godhu dhabeen otuu yaaduu muka tokko argadheen yaabbadheerra bule. Burumtaasaa ganama ka'een karaa koorratti fufe. Otuun lafa fagoo hin adeemin namichi tokko hordofeetu na qabe. Qabeetu
gara gooftaa kootiitti na deebise. Yeroon achi ga'ee na qabanii guutummaan nanna kootii madaa qofaa hamma ta'utti na reebani. Kana booddee saawwa 4tti dabarsanii na gurgurani. Namicha mana bite kun akkan deebi'ee hin gurguramne na abdachiise. Yemmuun guddadhu akka ilma isaa mana isaa keessaatti dhalateetti akka na ilaalus natti dubbate. An kana yemmuun dhaga'e kana booddee egaa gara biyya kootti gara saba koottis nan deebi'a seen gammade. Isa jalaa baduu yaaluunis waan na miidhuuf egaa si'achi waa'ee baduu dhiisuu wayya jedheen hojii kootti fufe. Akkasitti waggaa 2 isa bira ergan jiraadhee booddee gaaf tokko na qabee roggee naaf haade. Wanta inni hojjetu kun anaaf galuu waan dideef ani immoo maaliif roggee naaf haadde jedheen isa gaafadhe. Inni garuu deebisee lakkii kun mallattoo lo'aboo keetiitii naan jedhe. An kan yemmuun dhagee gammadeen ijoollee waliin taphachuudhaaf gara dirreetti gadi ba'e. Ijoolleen yemmuu na argan garuu siif wayyoo yaa Nasiib amma gurguramuuf jetta jedhanii naaf boo'ani. Dhuguma akka isaan jedhan ta'e. Kana booddee yeroo dheeraa utuu hin turiin gooftaan koo kunis dabarsee namoota 2tti na gurgurate. Gooftoliin koo kun garuu waliif hin galan. Wal lolus turan. Gaaf tokko wal lolanii inni tokko isa kaan ajjeesee baqatee bade. Inni ajjeese sun atuu biyyaan ba'iin fira isaa tokkotti na kennateetu sokke. Achi isa biratu hin jiru gaaf tokko bishaan waraabuutti na ergani. Namichi tokko lagatti natti ba'eetu cuggee bishaanii harkaa fudhatee lafatti rukutee caccabsee anaan immoo qabatee karaa guyyaa danuu adeemsisu na fudhateetu sokke. Inni kun immoo amoolee 200 fudhateetu warra Habashaatti na gurgurate. Namichi Habashaan na bite sun as gara masawwaatti na fide. Amma gaa an hanganas ga'utti harka nama 8 keessaa lixeen ture. Yeroon dura qabamee gurguramee baay'ee nan aaran ture. Si'a danuu haadha koo arguu nan yaadan ture. Baay'ee waanan boo'eef iji koo jalli nama daa'ee ture. Imimaan yemmuun haqadhu akka biddaana guba. Gooftolii koo keessaa inni tokko warra kan hundumaa caalaa hamaa ture. Ijoollonni isaas akkuma isaa hamoota turani. Si'a danuu na sodaachisuudhaaf jedhaniitu bulguutti si gurgurra naan jedhu. Yeroon duraan gara masawwaa dhufee warra faranjoota arge wayyoo annan badee warra nama nyaatu biran dhufee jedheen boo'e. Otuun achi taa'ee sodaachuutti jiru namichi Muzangir jedhamu tokko dhufeetu warra garba nagadan biraa na fudhatee gara mana isaatti na geesse. Inni akkan sodaadhu yemmuu arge hin sodaatiin eegaa si'achi deebiteen gurguramtu naan jedhe. An garuu isanni jedhe kana amanuu hin dandeenye. Akkuma warri duraa na gowwomsan innis na gowwomsee booddee na gurgurata jedhee yaade. Garuu akkan yaade sana miti. Amma kunoo araara Waaqayyootiin waggaa 5 guutuu barsiisaa wangeela dhugaa argadheen jira. Waaqayyo gooftaan waaqaatiif lafaa isinii wajjin haa ta'u. Masawwaa bara 1875 keessa. Radio Warra Wangeelaatti sagantaan keenya itti fufa. Meetir baandii 19 yookaan immoo kiiloo heerzii 15,515 irratti guyyaa sanbadduraa galgala sa'aatii 12 amma sa'aatii 12:00 kan isinii darbu tamsaasa kana YouTube irratti, SoundCloud irratti, karaa Facebook akkasumas immoo karaa websaayitii keenyaa hordofuu dandeessu. Websaayitiin keenya maqaansaa www.uoece.org jedhama. Irraan isinii deebi'a. www.uoece.org jedhama. Dhaggeeffattootni keenya biyya Ameerikaa immoo itti dabalaan lakkoofsa bilbilaa 51824 7 irratti tola bilbiluudhaan akkasuma nu dhaggeeffachuu akka dandeessan
isin yaadachiisa. Facebook irra jirra, laayikii nu tolcha, YouTube fi SoundCloud irras jirra, subscribe gochuudhaan karaa isinitti tole nu hordofuu dandeessu. Dhaggeeffattoota keenyaa kanatti aansuudhaan gara gaaffiif deebii luba Dr. Dabalaa Birrii waliin goonettan isin dabarsa. Lubi Dr. Dabalaan sagantaa keenyaa torbee darbee keessatti aadaa jechuun maal jechuu akka ta'e nutti himanii turan. Dubbii isaanii irraatii aadaan hiika bal'aa akka qabuuf waa hedduu akka hammatu hubanneerra. Gara barumsa guyyaa har'aatti immoo yemmuu ceenu sagaleen Waaqayyoo waa'ee aadaa maal akka nutti himuudhaan barumsa isaanii nu jalqabu luba Dr. Dabalaa Birrii. Sagaleen Waaqayyoo waa'ee aadaa addaan baasee maqaa dha'ee waa'ee aadaa fuulaaf fuulatti aadaan kana jedhee nutti himu. Haa ta'uyyuu malee macaafa qulqulluu gadi fageenyaan hubanneeyyuu ilaallee aadaan uumamuu namaatii jalqaba jechuu dandeenya. Namumaa wajjin uumame jechuu dandeenya. Sabni uumamee lafarra jiru hundinuu aadaa mataasaa qaba. Macaafa seera uumamaa boqonnaa 10 keessatti waa'een saba adda addaa barreeffameera. Boqonnaa 10 lakkoofsa 32 irratti akkas kan jedhu agarra. Qomoon ijoollee Noh akka hidda dhaloota isaaniitti fi akka saba isaaniitti isaan kana turan. Bishaan badiisaa booddee sabni garaagaraa isaan kanarraa argamanii biyya lafaarra hin tamsa'an jedha. Atuma boqonnaa 10 keessatti immoo lakkoofsa 10 irratti waa'ee ilmaan Kaam yommuu dubbatu ilmaan Kaam akka qomoo isaaniitti afaan isaaniitti biyya isaaniitti saba isaaniitti lakkaa'aman isaan kana jedhetu tooraan galchee kaa'a. Hundumti isaanii aadaa adda isaaniitiin aadaa mataa isaanii qabu. Achi as dhufa saba Oromoo hidda dhaloota saba Oromoo yommuu qorannu gara Kaamitti nu geessa. Kaam immoo abbaa Kuush ta'uusaa seera uumamaa boqonnaa 10 lakkoofsa 6 irratti argina. Hiddi saba Oromoo Kuushirraa akka ka'u seenaan qabatamaatu jira. Aadaa saba hundumaa immoo kan wal fakkeessu hidda qomoo qabaachuu fi afaan yookiis qooqa ittiin wal quunnaman qabaachuu isaaniiti. Afaan Oromoo kutaa afaanotaa keessaa Kuushaayitik isa jedhamudha. Sabni afaan ittiin wal quunnamu hin qabne gonkumaa hin jiru. Macaafni qulqulluun aadaa namaa keessatti afaan namoonni ittiin dubbataniin geggeessaa hafuura qulqulluutiin barreeffame aadaa namaa keessatti. Macaafota kakuu moofaatii fi kakuu haaraa gadi fageenyaan yommuu ilaallu aadaan macaafni qulqulluun keessatti barreeffame iddoo baay'eetti aadaa Oromootiin baay'ee wal fakkaata. Yeroo argannu kana addaan baafnee tokkoon isaatiin kaa'uun hin danda'ama jedhee yaada. Kanaaf dubbiin Waaqayyoo aadaa namaa keessaan gara namaa akka dhufee beekamaadha. Fakkeenya gaarii kan nuuf ta'u Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 darbee lakkoofsa 14 irra jirudha. Akkana jedha. Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture. Sagalichi Waaqayyo bira ture. Sagalichi ofii isaatii Waaqayyo ture. Sagalichis nama foonii ta'ee nu gidduu buufate. Ulfina isaa isa ayyaanaaf dhugaadhaan guutes argine. Ulfinni isaa isa ilmi tokkichi abbaa isaa irraa argatu ture jedha. Akkasitti Waaqayyo foon keenya uffatee nama ta'ee aadaa namaa keessatti dhalatee ilmaan namaa fayyisuudhaaf biyya lafaa dhufe.
aadaa namootaa keessaan immoo kan waaqayyo balaaleffatu aadaa namootaa keessaa kan waaqayyo balaaleffatu immoo jira baay'eetu jira kan akka waaqa tolfamaa waaqessuu mucaa ofii aarsaa godhanii waaqa tolfamaadhaa dhiyeessuu waaqayyo duratti nama durattis waan ciiggaasisaa ta'e hojjechuu jireenya halalummaa jiraachuu kan kana fakkaatu hundumaa waaqayyo hin balaaleffata kunis aadaa keessa jira aadaa ta'ee akkasitti kan jiraatan jiru waaqa tolfamaa waaqeffataa isa kana macaafa qulqulluu keessaa iddoo baay'eetti argina waaqayyo saba Israa'el yommuu fo'ate seera ittiin jiraatan kenneef jireenya waaqayyo isaan irraa barbaadu akka jiraataniif karaa baneef yeroo isaan karaarraa ce'an karaarraa goran isaan adaba ture wanti waaqayyo jaallatuuf waaqayyo hin jaallanne addaan ba'ee kaa'ameera macaafa qulqulluu keessa isa kana macaafa qulqulluu dubbifachuudhaan gargar baafachuu hin dandeenya mee fakkeenya tokko fudhannu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos abboommi waaqayyoo seera muka abbootaa akka caalu wangeela Maatiyos boqonnaa 15:1-6 keessatti akka gaariitti kaa'eera warra fariisotaatu gaaffii akkas jedhu gaafate bartoonni kee maaliif seera muka abbaa keenyaa irra daddarbuu jedhanii gaafani maal godhan isaanoo buddeena nyaachuu ta'aniitiin dura harka dhiqachuudhaan of hin qulleessan jedhaniin Yesuus immoo deebisee isinoo seera muka abbaa keessaniitiif jettanii maaliif abboommi waaqayyoo irra daddarbitu waaqayyo abbaa keetiif haadha keetii ulfina kenne iddoo biraatti immoo abbaasaaf haadha isaa irratti hamaa kan dubbatu dhugumaan haa ajjeefamu jedheera isin garuu namni abbaasaaf haadha isaa gargaaruu ture tokko isaaniin wanti na biraa isiniif kennamuuf malee amma waaqayyoof kenname yoo jedhe egaa abbaasaaf haadha isaaf ulfina kennuun isan barbaachisu jettu akkasitti seera muka abbaa keessaniitiif jettanii dubbii waaqayyoo busheessitu jedhe dubbii waaqayyoo busheessitu jedheen jechi gooftaa kun har'aa nuunis ni ilaallata ogummaadhaan dubbii gargar baafachuutu nurra jira isa kamtu dursa isa qoqqooqamnuuf aadaa keessaa baay'ee xinnoo kan ta'e moo ayyaanaaf araara waaqayyoo isa karaa wangeelaa argannee gara jireenya bara baraatti nu geessutu caala deebii kanaa isiniifan dhiisa asirratti gaa gooftaa Yesuus Kiristoos harka dhiqachuun hin ta'u jechuu isaa miti seera ta'eetu aadaa ta'eetu qooda waaqayyoof abboomamu isa duwwaa irratti xiyyeeffatan sababa kanaatiif kana isaaniin jedhe sababiin isaa akka bara kanaatti yoo ilaalle haayijiniidha kun harka qulqulluudhaan nyaata nyaachuun barbaachisaadha garuu kan jara biratti akkana jedhameef aadaa ta'eetu waan guddaatti ilaalamee abboommi waaqayyoorra caalaa isa kana waan caalchisaniif gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka jedhe. Kun dhugumaan ergaa guddaadha luba Dooktar Dabala. Amma gaamee gara amantii wangeelaa fi gara aadaa Oromootti moo dhufna. Amantii wangeelaa aadaa Oromoo miidheera moo jabeesseera? Yoo miidheeras ta'e attamittiin yoo jabeesseeras immoo ta'e attamittiin mee kana nutti himaa? Aadaan waan baay'ee akka of keessaa qabu armaan olitti argineerra. Aadaan ammam akka bal'aa ta'e yoo hubanne jirjirree kanarratti murtoon kenninu deebiin kenninu jirjirree miidhe kan jedhan jiru isa kamiin miidhee jennee gaafachuu qabna
yeroo baay'ee kan dhaga'amu aadaa sirbaati. Sirba yommuu jennu immoo maal jechuu keenya? Macaafni qulqulluun sagalee sirba jedhu kana bifa lamaan kaa'a. Tokkoffaan galata waaqayyootiif yookiis ulfina waaqayyootiif kan ta'u. Isa kana macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa isa lammaffaa boqonnaa 6 lakkoofsa 14 irratti arganna. Akkana jedha. Daawit dirata fuula duraa isa quncee talbaarraa hojjetame mudhiitti hidhatee ulfina waaqayyootiif ofirraa bu'ee sirba ture jedha. Lakkoofsa 22 keessattis immoo Daawit ol utaalee waaqayyoon galateeffachuu isaatiif haadhi warraasaa Miikaal ija tuffiitiin waan isa laalteef kan inni dubbate argina. Lakkoofsa 21 irratti akkana jedha. Ani ulfina waaqayyootiif nan sirbe. Inni abbaa keef sanyii abbaa keetii dhiisee ana saba isaa Israa'eliin akkan geggeessuuf na fo'ate. Kanaaf gammadee ulfina waaqayyootiif nan sirbe jedha. Kun kan ta'e yommuu saanduqi kakuu waaqayyoo gara mandaraa Daawititti fidameedha. Gammachuu guddaadhaan ol utaalee waaqayyoon galateeffate Daawit. Akkasumas macaafa Ermiyaas raajichaa boqonnaa 31 lakkoofsa 4 irratti ani deebisee sin ijaaraa atis jabaattee hin dhaabbattaa. Yommus yaa durbee Israa'el dibbee kee fudhattee kaatee gammachuudhaan hin sirbitaa kan jedhu dubbifna. Galata waaqayyootiif gammachuu kan mul'isu isa kana. Inni kun egaa ulfina waaqayyootiif isa sirbamuudha. Sirbi ulfina waaqayyootiif hin taane halalummaan keessa jiru. Gara ejjaatti kan geessu moo jira sirbi. Isa kana inni wangeelli balaaleffatu. Isa kana sirbi ulfina waaqayyootiif hin taane halalummaan keessa jiru. Macaafni qulqulluun dhoowwu immoo jira. Hiikaan Abbaa Gamachis ergaa Phexros isa duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 3 irratti sirba tarree ejjaa machiif albaadhummaa kaa'eetu balaaleffata. Abboonni harmooliin jalqaba wangeela fudhatan yommuu wangeelli isaan bira ga'ee haala attamii keessa akka turan duraan dursinee qorachuu qabna. Wangeelli maal godha? Wangeelli jireenya namaa jijjiira. Dhugaatti yoo fudhanne jireenya namaa jijjiira. Sagalee waaqayyoo immoo akkas jedha kana laallatee fakkeenya jireenya bara isa darbuu kanaa duukaan bu'inaa. Jaalalli waaqayyoo isa kam akka ta'e gargar baasuudhaan of diddiiraa. Jaalalli waaqayyoo immoo waan gaarii ta'e, waan isa duratti fudhatamaa ta'e, waan akeeka isaa fiixaan baasuu hubachuudha jedha. Gara warra Roomaa boqonnaa 12 lakkoofsa 2 irratti. Akkasumas ergaa Phexros duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 2 irratti egaa foon akka uffattanitti bara si'achitti jiraattanitti akka jaalala waaqayyootti malee akka hawwa namaatti jiraachuun keessan hafu. Akka hawwa namaatti jiraachuun keessan hafu. Akka sagalee waaqayyootti sirbi jireenya haaraa wangeelaan argatanii wajjin hin adeemu jedhanii waan amananiif balaaleffachuun isaanii beekamaadha. Abboonni keenya duraa. Kan biraa immoo hubachuun kan nuuf ta'u warri amantii wangeelaa fudhatan aadaa Oromoo balleessan jedhamanii komataman baay'ee muraasa. Baay'ee yartuudha. Kan hin fudhatin garuu baay'ee danuudha. Baay'eedha. Kanaaf attamitti bada aadaan hin badu. Hin badu raawwatee hin badu. Garri caalanoo amantii sana hin fudhanne
Kanaaf wangeelli aadaa Oromoo miidheera jechuun kana yeroo fudhannu hin danda'amu. Warra dhiisetu dhiise malee uummanni Oromoo garri caalaan hin dhiifne. Geeddaramni baraa akkasumas qaroomni baraayyuu aadaa irratti dhiibbaa cimaa akka godhaas jiru hubachuun barbaachisaadha. Garuu aadaan sirba duwwaadha. Aadaa akka galaanaatti yoo fudhanne sirbachi keessaa akka copha xinnoo isheeti. Sirbi namoota yartuudhaan dhiifameedhaaf aadaatu bada jechuun hin danda'amu. Amantiin wangeelaa kan inni ittiin komatamu kan biraa immoo qaalluu balleesse jedhameeti. Yommuu waa'ee qaalluu dubbannu qaalluun karaa lama ilaalamuu qaba. Qaalluun inni seenaa saba Oromoo keessatti iddoo olaanaa qabu. Qaalluu isa sirna gadaa wajjin ilaalamuu irra jirudha. Qaalluun inni amantiin wangeelaa balaaleffate yookiis balleesse garuu isa waaqa utuu hin ta'in ani waaqa ajjeesuus jiraachisuus nan danda'a jedhee nama gowwoomsee garboota godhateedha. Sirni qaalluu karaa irraa ce'e kun ilaalcha sabni Oromoo waa'ee waaqayyootiif qabu hamma malee booresseera. Oromoon waaqa isa hundumaa danda'u, homtinuu kan isaan hin qixxaanne, waaqa isa hundumaa gararraa ta'etti amana malee waaqa kan biraa gonkumaa hin beeku. Qaalluun inni ulfini qabeessi aadaa Oromoo keessatti iddoo olaanaa qabu garuu amala ani waaqa jedhee nama akka isaatii garba godhatee irraa nyaatuun qabu. Inni waaqayyoon sodaata. Saba isaatiif kadhata. Waaqaaf nama kan walitti araarsuudha jedhameetu beekama. Sabni Oromoo guutummaatti qaalluu akkasii tokkicha duwwaa beeka. Akka seenaan nutti himutti namni qaalluu ta'u nama mudaa hin qabne, nama hundumaa duratti ulfinaan ilaalamuudha. Luba waaqeffannaa Oromoo geggeessuudha jechuu dandeenya. Qaalluu wangeelli balleesse garuu warra sobduu, warra akka abbaa sabaa, abbaa yabaloo, abbaa bakakkoo, abbaa irranaa jedhamanii naannoo sayyootti beekamanidha. Akkasumas immoo maqaa adda addaatiin iddoo kan biraattis kan beekaman jiru isaan kana. Waa'ee kanaa macaafa luba Gidaadaa Soolan The Other Side of Darkness jedhamuu fi macaafa luba Kumsaa Boroo Jiruuf Jireenya The Life and Time of Kumsaa Boroo jedhamu dubbisuun hubannaa gaarii nuuf kenna jedheetan amana. Amantiin wangeelaa aadaa Oromoo jabeesseera moo miidhe? Tokkoffaa amantiin wangeelaa afaan Oromoo jiraachisuuf gabbisuu keessatti ga'ee guddaa qabaateera. Macaafni qulqulluun Hiikaa Awajiif Abbaa Gamachis jechuu kooti Asteer Gannootiin afaan Oromootti hiikamee harka saba keenyaa galuunsaa gumaacha guddaa amantiin wangeelaa saba Oromootiif gumaacheedha. Lammaffaa amantiin wangeelaa aadaa Oromoo isa ulfina waaqayyoo mul'isu isa akka safuufaa hiikatti kenneera. Sadaffaa amantii sabni Oromoo waa'ee waaqayyootiif qabu cimseera. Sabni Oromoo durumaa jalqabee mul'ata uumamaan isaaf kennameen waaqayyoon beeka. Amantiin wangeelaa mul'ata adda ta'e Kiristoosiin kennameen cimsee fayyina Kiristoosiin argameen qadaadeera jechuu hin dandeenye. Amantiin wangeelaa amantii sabni Oromoo waaqayyo uumaa isaarraa qabu karaa Kiristoos bakkaan ga'eera jedheen amana. Wangeelli aadaa meeshaa godhatee sagalee misraachoo saba Oromootiif dabarsuu danda'eera. Abbaan Gamachis faa yommuu macaafa qulqulluu afaan Oromootti hiikan maqaa waaqayyo jedhu baay'een malee isa afaan warra Ibrootaa
yookiis afaan Giriikii yookiis afaan Ingilizii yookiis afaan Swiidinii yookiis afaan kan biraatiin jirutti maayin baane kunis sabni Oromoo sagalee kana afaan isaatiin akka qabaachaa ture mul'isa. Waaqa isaa beeka, uumaa isaa beeka kana mul'isa. Kanaaf sabni Oromoo sagalee Waaqayyo jedhu aadaa isaa keessaa qaba ture jechuudha. Waaqayyoon waaqeffachuunis aadaa saba Oromoo keessaa isa handhuura jechuun dandeenya. Waaqayyoon sodaataa, Waaqayyoon galateeffataa, Waaqayyoon kadhataa, kan biraa haafuu yommuu buna dhugullee ganama Waaqayyoon utuun galateeffatteen buna dhugu. Raawwate Waaqayyoon beeka. Waaqayyo nagaan na bulchite nagaan na oolche dhaga ganama yeroo ka'u galgala yeroo rafuuf ka'u Waaqayyo nagaan na oolchite nagaan na bulchi jedha. Akkasitti jiraachaa ture sabni Oromoo. Waan itti hir'ate garuu yeroo wangeelli dhufe isa itti hir'ate sana itti guuteef wangeelli. Maaltu itti hir'ate? Kiristoos itti hir'ate. Kanaaf jabeesseera jettu. Mee gara gaaffii sattaanuuttanii ce'a amma gaa aadaa Oromoo kana garaa tokko laalleerraa sagalee Waaqayyoo maal akka inni jedhus waa'ee aadaa laalchisee maal akka inni jedhus nutti dubbattaniitu luba Dooktar Dabalaa. Amantii kiristaanaa yookaanis immoo amantii wangeelaa kana aadaa Oromootiin wal fudhachiisanii inni tokkotu hin miidhiin adeemsisuun hin danda'amu. Dhaggeeffattoota keenya marii nuti luba Dooktar Dabalaa waliin goone torbee itti fufa. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan yaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya rww@13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa yookaanis karaa iimeeyila keenya raadiyoowarrawangeelaa@gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa Waaqayyootiin